Akkam nagaa jirtu jecha wanta nama qabadhee jiru waa'ee mallattoo daa'imman hedduu irratti mul'atu. Gogaa daa'immanii karaa dudduubaa gara boodaatiin daa'imman hedduu irratti kan mul'atu waa'ee urgaa kan jedhamu. Naannoo dhaladhee guddadhetti urgaa jedhama yookaan shittaa jedhama afaan Amaaraadhaan. Inni kun afaan Ingiliffaan Mongolian spot jedhama. Dugda daa'immanii gara boodaatiin halluu gurraacha kan qabu. Waa'ee kanarratti barnoota gabaabduu sunii qaba hanga dhumaatti na hordofaa. Akkuma suuraa kanarratti argitan wanti blue grey ta'e bifa cuquliisa ta'e gurraachas kan fakkaatu blue grey kan ta'e dugda daa'immanii gara boodaa irratti kan argamu daa'imman hedduu qabachuudha wanta kana. Mee waa'ee kanaa qabxii muraasan sinii kaasa. Maatiin keenya kana urgaadhaa haati yeroo ulfaa foolii wayiitti dhufee hin argatiin hafteeti nyaata sana hin argatiin haftee sababa kanaa dhufa jedhu. Haa ta'u malee kun akkas miti jechuudha karaa saayinsii fayyaa daa'immanii. Daa'imman persentaa 5 ol ta'an wanta kana waliin kan dhalatan yoo ta'u wanti kun Mongolian spot jedhamuun beekama. Naannoo adda addaatti maqaa adda addaa qabaatu malee akka waliigalaatti afaan Ingiliffaan Mongolian spot jedhama wanti kun. Daa'imman persentaa 5 oltu qabaachuudha. Daa'imman 100 dhalatan keessaa persentaa 5 wanta kana ni qabaatu. Akkasumas yeroo hedduu halluu cuquliisaa akka daalachaa'u ta'u kan qabuu fi dugda daa'immanii gara gadii keessumaa gara sakraal kan jedhamu gara gadii irratti yeroo hedduu mul'ata jechuudha. Wanti kun maaliin dhufa akkamiin dhufa biin sababa gosti seelota qaama keenya keessaa halluu gogaa keenyaaf kennu. Seelota qaama keenyaa keessaa kan gogaa keenyaaf halluu kennu jira. Kan kana oomishan kan meelaanosaayit jedhamu bakka tokkotti hedduminaan walitti qabamuun mul'atu. Meelaanosaayitiin kun bakka tokkotti yeroo heddummatee bakka tokkotti walitti qabamee mul'atu Mongolian spot kan jedhamu kenna jechuudha. Dhufaatiin dhibee kanaa sababa kanaadha malee sababa foolii adda addaa maal jedhamu miti jechuudha. Daa'ima tokko daa'ima biraa gidduutti bal'inni isaa garaagarummaa kan qabu yoo ta'eyyuu daa'imman tokko biratti baay'ee xiqqoo ta'uu danda'a. Akkasumas daa'imman tokko biratti immoo baay'ee guddaa ta'e hanga maatii naasisuutti gahuu danda'a jechuudha. Hanga sentimeetira 10 yeroo itti gahuu jira jechuudha. Kanaafuu saayiziin isaa, guddinni isaa, bal'inni isaa garaagarummaan fidu jechuudha. Namoota daa'imman tokko biratti xiqqoo ta'uu danda'a, kanneen kaan biratti immoo guddaa ta'uu danda'a. Daa'imman baay'ee biratti kan yeroo guddataa deeman hir'achaa dhiisaa deemu ta'udha jechuudha wanti kun. Yeroo isaa waggaa 1-2 ta'an hangi isaa saayiziin isaas mul'achuun isaas xiqqaataa ni bada jechuudha. Kanaaf waan nama yaaddessuus hin qabu jechuudha yoo tures. Tariitii hanga waggaa 1tti kan hir'achaa hin deemne yoo ta'e saayiziin isaa akkasumas immoo qaama isaanii irraa bakka biraa mallattoon adda addaa bakka biraarraa madaan adda addaa yookaan uumamaan wanti jiru yoo jiraate ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaa ta'a. Kanaan alatti garuu wanti kun waan rakkoo tokko qabu miti yeroo daa'imni guddataa deemu kan ofuma isaa badaa deemudha jechuudha. Hedduu galatoomaa chaanalii kana sabiskiraayib gochuun waa'ee daa'immanii irratti waan hedduun isinii qabadhee jira gara fuulduraatti na hordofaa akka dabeessiin gahu immoo sabiskiraayibii fi laayikii gochuun dagatiinaa hiriyoota keessaniif affeeraa.